hordoftoota maatii yoonitu guyyaarra kanaaf qophii nuti qabanne kana fakkaata ture. Torbeedhaan qophiiwwan akkasii kan akkasiniif dhiyeessinu miidiyaa yoonitu. Kanaafiyyuu maatii keenya qophii torbee kanaaf qabanne xumuree jira. Torbee dhufutti qophii kan biraatiin walitti deebinutti torbee nagaa isiniif haa ta'u. Hordoftoota keenya akkuma agartan egaa iddoo kana taa'ee tokko kan gara jennee asii baakgiraawundii samaayyaawwiidha yeroo darbe keessatti bara jallisanii jedhan ture. Innaa baakgiraawundii duubaa kana kan nuti balleessinu baakgiraawundii duubaa kana balleessinee erga baakgiraawundii kana balleessinee booddee baakgiraawundii kan biraa istuudiyoo keessa galchinaa jiru istuudiyoo sun istuudiyoo kan biraaf duuba kana galchinaa effektiin keenya kanadha agarumatti nu hordofaadha. Namoota yuutuubii keenya faaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun irraa laayik shee gochuudhaan nuti jabeessanii jenna. Egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo amma ilaaltan sana walii wajjiniin hojjenna baakgiraawundii akkamitti jijjiirra kan jedhu walii wajjin ilaalla. Jalqaba irratti namoota yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan ammallee yuutuubii kana sabskiraayib gochuun irraa baafatina laayik shee nu gochuudhaan nu jajjabeessa isin jechuu barbaanna. Kallattiidhumaan gara hojii keenyatti gaafa gallu kun asii Adobe Premiere seenna. Innaa kinoo akka kanatti iddoo kanaa nu baasee jira maal goonaa new project jennaani. New project irratti maqaan ittiin seevii ta'u fakkeenyaaf inni akka jennee maqaa barbaadanitti barreessuu dandeessu. Maqaan ittiin seef ta'udha jechuudha akka kanatti nuuf banaa. Erga akka kanatti nu baaseen booddee maatii yoonitu kinoosii viidiyoo keenya galfannaa. Asii kinoo viidiyoon isa kanadha. Viidiyoon nuti irratti hojjennu kana wanta ta'eef akka kanatti kiliik goonee viidiyoo kana finnee iddoo kanatti kan nuti galfannu. Erga iddoo kanatti galfanneen booddee viidiyoon keenya kinoo isa kanadha. Innaa kanadha baakgiraawundii isaa duubaa jiru kana jijjiiruudhaaf maal gochuu qabna kinoo asii viidiyoo kana gara olitti akka kanatti ol butannee isa duuba kanatti baakgiraawundii duuba kanatti galchuu barbaanne gidduu sagaleedhaa fi gidduu viidiyoo keenyaa gidduu isaatti galchina. Wanta as baakgiraawundii duuba kanatti agalu jennee yaadnu as isa kana gidduutti jechuudha kan nuti galchinu. Isa midhannee videos haa ta'u photos haa ta'u baakgiraawundii duuba galchuu barbaanne sana gidduu sanatti kan galchinu import jenneeni mee waan tokko fidnee duuba galchinee ilaalla. Asii mee kinoo asii fakkii kanaa fudhannu footoo kana gaafa fudhannu akka kanatti footoo kana fudhannee footoo kana qabnee iddoo kanaa keenya. Aga viidiyoon keenya dhumutti akkas goone amma akkuma agartan duubni isaa sanitti mul'atu maaltu akka jala jiru gubbaarra kan jiru kana qofa kan mul'achaa jiru. Kanaafuu isa gubbaa kana gaafa irraa cufnu jalli isaa kinoo akka kana fakkaata. Kanaaf isa kana akkasitti guddisnee haa ilaallu. Isa kana asirra keenye effektii keenya irra keenye iskeelii isaa jalaa kun gurraachatu jira asiin saayizii isaa xiqqaadha. Saayizii isaa dabaluu irra dhufne kinoo asii iskeelii isaa kana haa dabalu. Erga iskeelii isaa amma kanaan daballeen booddee iskeelii isaa erga amma kanaan geenyeen booddee viidiyoon inni jalqaba irra jiru isa kanadha. Viidiyoo kana duuba isaa baakgiraawundii isaa duubaa kanaa wajji walirratti galchina jechuudha. Isarratti galchuudhaaf maal goonaa kinoo asii effektii keenya gubbaarra dhufnaa. Erga as gubbaarra dhufnee maal goonaa kinoo mallattoo kana gubbaa dhufnee mallattoo kana gubbaarra erga dhufnee kinoo akka kanatti asiin keenya amma bakkee inni itti hagalu jennee barbaannu sana akka kanatti goone amma kanatti hagalu yoo jenne mee akka kana goone haa ilaallu. Amma sarara kana keessa kan jiru viidiyoo isa gubbaarraa kanadha. Sarara kanaan ala kan jiru kun immoo kinoo footoo keenya isa jalaa kanadha jechuudha. Kana kan goonu asiin effektii jala erga dhufneen booddee asii effektii keenya gubbaarra erga dhufneen booddee kinoo iddoo kanaa jechuudha kan nuti galchinu. Erga akka kana gooneen booda viidiyoo keenya yoo ilaalle amma maaltu nu hafaa baakgiraawundiin duubaa kinoo ishee xiqqoo duubatti haftee kanatu nu hafaa. Ishii akkamitti balleessina kan jiruuf asii kinoo viidiyoo effektii jala dhufna. Viidiyoo effektii jala asii keenga jettu kana jala dhufne altraakii kana qabna jechuudha. Altraakii kana qabnee sannan finnee viidiyoo keenya gubbaarra keenya. Erga as keenyaan booddee asii kinoo effektii keenya gubbaarratti nu dhufa. Gaafa asii gabbuunee ilaallu kinoo asii effektii keenya gubbaarratti altraakii keenya akkasitti nu dhufa. Kanaafiyyuu asii kinoo mallattoo kanarra kaawwannee maal goona kalarii duubaa kana balleessina.
Kalarii duubaa kun akkuma agartan kunoo badee jira. Kalariin kun gaafa gadu asii agreesiivii gubbaarra keenya akka inni qulqullaa'uu fi kwaaliti isaatiif agreesiivii gubbaarra gaafa keenya kun akka kanatti nuuf qulqullaa'ee jira. Viidiyoo kana amma footoo kun akka inni sirrii isaa galuuf amma kan iddoo kanatti muramee jira. Kanaaf isa galchuudhaaf asirratti akkasitti kiliik goone akka kanatti guutunnee asiin gahuu dandeenya. Viidiyoo keenya kanas akkasitti yoo barbaanne guddisuu illee ni dandeenya. Akkas goone akkasitti gaafa galchinu amma akkuma agartan background isaa jijjiiramee jira jechuudha. Amma asirratti wanti biraa kan nuuf maal inni xiqqoo ishii fuula isaa gubbaarratti ni addaata. Xiqqoo ishii bishbish jechuu barbaada. Quality qabu viidiyoon kun akka inni quality godhatuuf kunoo as jala dhufnee asii as dhufnee kan mallattoo ishii kana filmi staakii jala dhufnee asii kunoo ishii kana qabnee as gubbaa keenya. Amma xiqqoo ishii fuula isaatirraa ni qulqullaa'a. Achi booddee gadhuma isaatti haa ilaallu. Inna hordoftoota maatii yooniituuf qophiin keenyarraa kana fakkaatu ture. Akka kanatti background isaa jijjiiruu ni dandeenya. Viidiyoowwan kan biraa waa'ee Adobe wanti irratti Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Animation fi Adobe Illustrator keessatti wantoota nuti effektii garaagaraa nuti hojjechuu dandeenyu tokko tokko YouTube keenya irratti isiniif galaqqisnee jirra. Kanaaf YouTube keenya jala argachuu dandeessu. Namoota YouTube keenyaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatina, like share gochuudhaan hojii jabeessa isiniin jechuu barbaanna. Torbee dhuftu viidiyoo kan biraatiin walitti deebina. Torbee viidiyoo kan biraatiin ammoo walitti deebinutti torbeen nagaa isiniif haa ta'u. Bye bye.